jalqaba injiinar Kifree Horroo yeroo nu laattanii gaaffiif deebii wajjin taasisuudhaaf waan nuuf eeyyamtaniif guddaa galatooma. Injiinar hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti xumurameera. Garuu as ga'uudhaaf bu'aa bayii akkamii dabarsee as gaheera? Aarsaan asirratti kaffalamaa ture, wareegamni asirratti kaffalamaa ture akkamitti ibsama? Hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa kuni akka lakkoofsa Awurooppaatti muddee 30 2010tti ture kan inni kontiraat isaa mallattaa'ee hojiin jalqabame. Hojiin kun haa jalqabamuyyuu malee dur kontiraaktara tokko akka hojjetutti murtaa'ee ture. Booda mootummaan iddoo lamatti hiramuu kan jedhu siiviliidhaa fi elektiroomekaanikaalii kan jennu jenereeteriidhaaf akkasumas tarbaayinii isa humna oomishu isa annisa oomishu kutaa sanaa kontiraakteriin biyya keessa haa hojjetu jedhee iddoo lamatti akka hiramuuf yaadame. Kanaafis gara waggaa tokko kontiraata kana iddoo lamatti irree hojiirra oolchuudhaa fi gara waggaa tokko nu fixeera. Isarra darbee immoo hidhaa kana jala lafi isaa gaarii miti. Kanaafi dhagaan achi jiru salphaatti wanta humna qabaatee konkiriitii kana baatu gatii hin taanee fi qonnee baasuu nurreera. Kanaafis immoo gara waggaa 3 nu fixa jedhamee jalqabuma erga hojiin jalqabamee ji'a 2-3 kan hin guunnetti kun dhufe. Kanarra darbee egaa kuni piroojeektii kana lafarra gototeera. Kan hunda caalaa immoo kan lafarra gototaa ture kontiraakteriin ogumsa hin qabaanne, ogumsa isaa utuu barbaachisiisaa isa ta'u guddisanii kapaasitii isaanii ol kaasanii utuu inni hin jedhin kana keessa gashan. Gatii kanaa immoo rakkina guddaatu dhufee piroojeektiin kun baay'ee lafarra gototame. Waggaa manaa fixuu keessaati qooda guddaa kan qabu murtee mootummaa dogoggoraa kana kan amma kana dheeressuu danda'e. Teeknikaalii kan dheerate gara waggaa 3 tokko ta'a. Isarra kan darbe garuu hundumti isaa kontiraakteriin biyya keessaa haa hojjetu jedhanii murteen fudhatame kanatu gara booddeetti hambisee erga kana ta'ee mootummaan jijjiiramsaa erga dhufee asii Xaqilaa Ministeer Dr. Abiy dhufanii mootummaadhuma qabatanii ji'atuun guutiin dhufanii piroojeektiin kun sirraa'uu qaba jedhanii tarkaanfii fudhatan kana keessa kontiraakteroota geeddaruu bulchiita piroojeektoota kanaa jijjiiruu ture. Erga kun ta'ee booddee tochiin piroojeektichi lubbuun itti uumamuu jalqabe. Lafa lubbuun itti uumamuu jalqabutti immoo diinonni keenya warri gara gadii jiranii dhiibbaa guddaa uumuu jalqaban. Dhiibbaa uumuu jalqaban kana keessaa maa'inni akka simmintoon wanta piroojeektii kanaaf barbaachisu meeshaan akka as hin gallee fi gara kiiloomeetirii 200 olii fanjii owwaalanii miillaan fanjii baasaadha kan piroojeektiin kun hojjetamuu danda'e. Kana duwwaa irratti immoo hin dhaabamne. Eessatti simmintoon kan oomishamu, eessatti wanti piroojeektii kanaatiif meeshaan piroojeektii kanaaf barbaachisaa addana ga'uu danda'u kan jedhu fudhatanii amma simmintoo faabrikoota simmintoo kana hundumaa mancaasanitti ga'aniiru, balleessanitti ga'aniiru. Innaa dhiibbaan akkasii immoo dura abdii kutatanii dhiisanii turu. Waama piroojeektii kana iyyuu hin kaasan turan. Erga hojjetamuu jalqabe garuu dhiibbaa guddaa gochuu jalqabanii lubbuu baay'eetu itti galaafame. Piroojeektiin kun konkiriitiidhaan hojjetame miti. Simmintoo duwwaadhaan simmintoof dhagaan hojjetame. Dhiiga namaa jechuu hin dandeenya. Lubboota kumaanamitti lakkaa'amutu ba'e. Kana hundumaarra darbame dhiibbaa kontiraakterooti illee akka isaan addanaa hin hojjenne ababbala guddaa buusaa turanii. Kana hundumaa darbeeti piroojeektiin kun har'a eebba kanaaf kan ga'e bu'aa baasii guddaa tabba guddaa gufuu guddaa jala darbameeti. Kun hundumtuu immoo kan ta'e mootummaan kutatee dhaabbachuusaa sabni gara lafa jiru hundumaa biyya keessa ta'u biyya alaa haa ta'u tokko ta'ee dhaabbachuutiin sadarkaa kanarra ga'eera. Xumuramuunsaa dinagdee keessatti keessumattuu immoo anniisa maddisiisuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa fayyaduu wajjin wal qabatee faayidaan isaa akkuma walii galaatti maal fakkaata? Egaa piroojeektiin kun jalqabisaa annisa oomishuudhaafi. Annisi inni oomishu gara 15,760 jigaawaat jenna. Biliyoonii waat aawurii jechuudha. Inni amma kana oomisha. Egaa kana yoo horiitti galchisiisuudha.
Kuni gurgurtaa annisa sanaan kan argamudha. Kana bakkee garuu industirii gurguddaa totochoosa, faabrikaa gurguddaa totochoosa. GDP biyyattiidhaa fi bu'aa bu'isi guddaadha. Yeroo baay'ee ogeessonni yeroo tilmaamanii gurgurarraa kan argamu harka sadiiti GDPdhaaf bu'aa baasii inni qabu kan jedhudha. Kanas elektirika gurgurtaa annisaa sana duwwaatu hin ta'in industiriitti bu'aa baasii guddaadha. Biyya keenya industiriidhaan totochoosuudhaa fi akeeka mootummaan qabatee jiru badhaadhuma biyya kanattis dhugaamsisiisuu fi kuni bu'aa guddaa qaba. Kanarra darbee laga Abbaay kuni qurxummiidhaan kan guuteedha. Gosa 33 oltu bishaan kana keessatti argama. Kana guddifnee biyya keessa dabarree ekspoortii biyya bakkeettis gochuudhaaf carraa guddaa qabna. Tuurizimiidhaafis odola gara 72tu bishaan kana keessatti haammatamee jira. Odola kanas hojiirra oolchanii tuurizimiitti geeddaranii akka biyyoota yoo biyya Chaayinaa dhaqxan Sirii Gorji kan jedhamu piroojeektii guddaan jira. Tuurizimiin miliyoonatti kan lakkaa'amudha kan dhaqee daawwatu. Galii gurguddaa fida. Ameerikaa keessatti Hoover Daam kan jedhamu namoota baay'eetiin daawwatama. Akka kana gochuun galii karaa tuurizimiidhaas guddisuu hin danda'ama. Biyya keenyaaf egaa wanta gurguddaa buusuu danda'a. Kanarra darbee biyyoota gadii jiraniif keessumaa Sudaanii fi yeroo hundumaa bishaan argatu. Durii ji'a 3 bishaan gurguddaa argata. Inni lolaa gurguddaa argatu. Biyyi isaanii lolaan rukutamti. Giddibi isaanii keessa kan jiru, hidhaa isaanii keessa kan jiru bishaan yartuudha. Biliyoonii 8 caalu. Amma garuu waggaa guutuu kan isaan bishaan argatanii elektirikii oomishuudhaaf carraa guddaadha. Giddibii gara biraa gurguddaa hojjechuu isaanii barbaachisu. Akkasumas immoo jal'isiidhaan lafa baay'ee oomishuu danda'u. Isarrayyuu darbee warra Gibxiifis bu'aa guddaa qaba. Maal bu'aa baasii inni qabu? Gibxi ardii bal'aa irratti bishaan isaanii kan kuufame. Kun immoo evaporeeshiniidhaan bishaan evaporeeshiniin baay'ee sokka. Amma garuu innan keenya dhooqa keessatti lafa yartuu keessatti lafa ho'inni baay'ee hin taane keessatti gatii jiruu fi beezinii kanaa fi bu'aa baasii gara hundaa'amu kan tilmaamamu biliyoona 4 bishaan kan hin turre hin dabala. Evaporeeshiniidhaan oolchuu irratti jedhamee tilmaamama. Kana hundumaa immoo wal'aalanii miti. Yaa'u nu duwwaan ofittoommaadhaan ka'anii piroojeektii kanarratti utuu kan na gargaareera jedhaniillee horii nuu kennuu dhiisanii qooda fudhachuu dhiisanii nagaa kennanii gaarii ture. Kanarra darbanii garuu fashaleessuudhaaf baasii gurguddaa akka baafnuuf lubbuu baay'een akka itti galaafatamu godhaniiru. Piroojeektiin kun yeroo ammaa kana keessatti xumurameera. Garuu humni asii maddee immoo gara biyya kutaa biyya adda addaatti akka tamsa'uu fi bu'uuraalee misoomaa kun ammam babal'ateera. Piroojeektiin kun asitti erga oomishamee booddee annis addanaa lafa barbaadamu ga'uutu sirreera. Giriidii jenna. Naannoo giriidiitti dhaquutu sirreera. Kanaaf maal goone karaa lama deema addanaa. Tokko asii ka'ee gara Balas dhaqee karaa Balas Bahardaar Finfinneetti argata. Kun kiiloo vooltii 400dha. Inni gara biraan immoo asii ka'ee karaa dhidheessaa hoolataa dhaqa. Inni immoo kiiloo vooltii 500 innaa inni masmara 4tu jira. Karaa asirraatii ka'ee karaa dhidheessaa hoolataa kan ga'u masmara 4 qabna. Asii immoo ka'ee karaa Balasii kan deemu masmara 1 qabna. Gara walumaa galatti gara masmara 5niiti tamsa'ee gara barbaachisiisu ga'aa jira. Kun durumayyuu hojjetameera, dhumeera. Kanaaf waggaa 2 fuuldura kaasee karaa kanaan dhiyeessaa turre waggaa 2 fuuldura kan dhumeedha masmarri kun. Inni gara biraan egaa piroojeektiin tokko erga hojjetamee booddee opereetii gochuun barbaachisiisaadha. Isarra darbee immoo suphuunis barbaachisiisaadha. Kanaaf durumaa kaafnee yeruma piroojeektiin kun jalqabame ogeessota finnee karaa kam ijaaran, karaa kam geggeessan, karaa kam darbe kan jedhu hundumaa akka hubatan goone qopheessaa jira. Isarra darbees immoo muuxannoo akka argatanii fi biyya keessattis bakkeettis tireeningii adda addaa laachaa fi jirra. Karaa kanaa opereeshiniidhaa fi akkasumas suphuudhaa fi qophaa'aadha. Egaa piroojeektiin kun fakkeenya guddaa ta'a. Aadaan hojiidhaa biyya keenyatti keessa xinnoon dadhabaa. Akkuma jedhamu ho'a gurguddaa jalatti sa'aatii 24 hojjetameeti kanaan ga'uu kan danda'e.
እና kanarratti qooda baay'ee fudhataniiru beektotonni baay'eenis hirmaatamaniiru beektotonni kuni muuxannoo gurguddaa argataniiru kan gochuun nurra jiru maa inni piroojeektii baay'eetu hojjetame biyya keenya keessatti garuu kan hojjetoota warra ogeessota kan haammatee ofitti qabee piroojeektii gara biraaf qopheessuun ture hundumtuun tansaa na kana rakkinni guddaan amma biyyoota adda addaa lafa humna elektirikii bishaaniin hojjetu piroojeektoota yoo dhaxxanii Itoophiyaawiin dhabdan lammii Itoophiyaawiyanotaan dhabdan ogummaa baay'ee argataniiru ogummaa kana garuu yoo sassaabne iddoo tokko goone ofii keenyaafis biyya Afrikaafis bu'aa buusuu dandeenya kanarratti immoo mootummaan tilmaama fudhatee hojjechaa jira. Asirratti aarsaan guddaa kaffalamaa tureera uummanni Itoophiyaa aarsaa guddaa kaffalaa tureera walumaa galatti piroojeektiin kun xumuramuunsaa gammachuu isin qabdan maali? Piroojeektiin kun kan kanaan ga'uu danda'e jabina qaama tokko miti hundumti sabni Itoophiyaa duukaa dhaabbatee mootummaanis duukaa dhaabbateeti kanaan ga'uun danda'ame kanarratti kireeditiin jiru kun kireeditii saba Itoophiyaati kireeditii mootummaati kireeditii hojjetoota addanarratti jiranii kanaaf akka qaama nama tokkootti anis kana keessatti hirmaachuu kootiif nan gammada kan biyya kootiif bu'aa buusuun narra jiru amma humna kootiitti buuseera jedhee yaada haa ta'u iyyuu malee jabina keenya jabina koo jabina hojjetoota addana duwwaa miti piroojeektiin kun kan fiixaan bahuu danda'e utuu mootummaan har'aa boree torbeetti nu hordofuu dhiise nu hordofne ta'e utuu mootummaan barbaachisiisa ta'u karaa faayinaansii karaa jajjabinaa nu bukkee hin dhaabbanne ta'e utuu sabni keenya hundumtuu gara lafa jirutti iyyee nu duukaan dhaabbanne ta'e piroojeektiin kun asiin ga'uu hin danda'u. Piroojeektiin kun bu'aa baasii guddaa jala darbee dana ga'ee akkuma jenne lubbuu baay'eetu dhiiga baay'eetu itti dhangala'ee kufaniiru badaniiru utuu jedhanii kaanee kanaan ga'uu dandeenye. Kanaaf ogeessota warra kana geggeessanii mootummoota warra kanaan ga'uu danda'aniifis galanni guddaan isaaniif haa ta'u piroojeektiin kun salphaa miti konkiriitiidhaan yookiin dhagaa duwwaan ijaarame miti lubbuu namaatiin dhiiga namaan ijaarame dafqa gurguddaatu irratti dafqee qabeenyaadhaan hundumtuu bukkee dhaabbateera sagaleedhaanis bukkee dhaabbataniiru utuu akka diinota keenya yoo ta'e piroojeektiin kun yoona kufee tamsaa'ee sokkeera garuu jabina saba keenyaaf jabina mootummaa keenyaaf hundumtuu nu bukkee dhaabbatee alaaf keessatu hin jedhin mirga biyyattiin kun qabdu biyya lafaatti beeksisiisuudhaa fi gochaa gurguddaatu ture egaa ana biyya lafaa kana keessatti waaqattaanee mootummaa kan qabu kan jedhu mootiinis taanaan dhiibbaan piroojeektii kanarratti uumaa ture hin beekamaa kan hundumaarra darbine as ga'uun keenya gargaarsa waaqayyoo fi gargaarsa mootummaan kutatee kana bukkee dhaabbatee sabni kana bukkee dhaabbatee hunduma caalaa immoo waaqayyos qooda guddaa qaba piroojeektii kanarratti haamilee keenya hundumaa eegee kanaan ga'uudhaa fi gammachuun kun gammachuu hundaati gammachuu nama tokkoo miti. Egaa waaqayyo immoo tokkummaa keenya akkuma kanarratti tokko taane tokkummaa keenya jajjabeessine biyya lafaa keessatti biyyi lafaa waan lama barbaada humnaaf horii ati humnaaf horii hin qabdu taanaan dhageettii hin qabdu. Piroojeektii kana hin ijaaru jedhanii yaadne eessaa fiddee biyyattiin kun piroojeektii kana ijaarte jedhaniitu nutu gargaara jedhaniiru maaliif humna hin qabdu jedhanii yaadanii kanaaf yoo tokko taane biyya lafaa gidduutti horiidhaan guddachuu dandeenyaan humnaan guddachuu dandeenyaan dhageettiin keenyas guddaadha kanaaf akkuma kanarratti tokko taane hojjenne sabni keenya ol danda'ee tokko ta'ee biyya keenya haa guddisnu. Injiinar Kiflee Horoo yeroo keessan laattanii waan wajjin turtii gootaniif guddaa galatoomaa.